Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatti fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti hojii turaan itti bohaaran affeerraa keenya kun biiftuu Oromoo keessan laayik sheer godhuu hin dagatina akkasumas sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa oduu ammee bireeking niiwus yeroo gadi deemnutti akka isin dhaqqaban sabiskiraayibii godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'an affeerraa keenya. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru irrattis waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu itti fufee jedhee jira. Mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti duula gaggeessaa jiru cimsee itti fufuun duulli humnoonni mootummaa gaggeessaa jiran immoo namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuu itti fufanii jiru jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduu biyya alaatiin waldura dhaabbannaan Ameerikaatii fi Iraan cimee itti fufee jira. Waldura dhaabbannaan Ameerikaatii fi Iraan immoo muddamsuu hamaa uumee jira. Iraan hulaa Hormuz irra deebi'uun cuftee jirti. Ameerikaanis dooniiwwan Iraan irratti bakka argamanitti haleellaan akka irratti raawwatamu pirezidaantii Doonaald Tiraamp ajaja dabarsee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Guutuu oduu kanneen wajjin kan turuu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu walduraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Tibba kana waraana bilisummaa Oromoo haala adda ta'een zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola bal'aa gaggeessaa ture jira. Lola bal'aa bakkoota garaagaraatti gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti kan qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiisuun loltoota hedduu booji'uu buufataalee waraana mootummaa mooraalee garaagaraa bakkoota jiranitti hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Har'as haaluma wal fakkaatuun bakkoota garaagaraatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa dhaqqabsiisuun mooraa waraana mootummaa hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waboon aanaa Saasiggaa keessatti mooraa diinaa barbadeessuun bulchiinsa magaalaa tokko guutummaatti dhuunfachuu beeksise. Waboon zoonii lixaa kaleessa eebila 17 2026 godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa bulchiinsa magaalaa Angar keessaa ergamtoonni sirnichaa maqaa sakattaa jedhuun walguurtee wayita bobbaatu boodarraan itti seenee magaalicha guutummaa guutuutti dhuunfatee jira. Tarkaanfii boonsaa kanaanis gootichi waraana bilisummaa Oromoo waajjiraalee gandaa dabalatee mooraa diinaa hedduu ibiddatti shiduun barbadeessee jira. Haaluma kanaan waajjiraalee gandaa gubatan keessa waraqaa filannoo dabalatee dookumentiin garaagaraa jiraachuun beekameera. Gama meeshaatiin waboon mooricha keessaa qabeenya diinaa kanneen akka boombii harkaa 7, rasaasa PKM 100 ol, rasaasa AKM 100 olii fi uffata waraanaa 50 ol dhuunfachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Akkasumas bulchiinsi magaalaa Angar hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti guyyaa lammaffaaf harka waraana bilisummaa Oromoo kan jirtu ta'uu hooggansi waboo bakkichaa eeranii jiru. Oduun inni itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna haaraa leenjisee eebbisuu itti fufee jira. Tibba kana lixa Oromiyaatti ogeeyyii fayyaa yeroo dheeraaf leenjii ogummaa fayyaatii fi siyaasaa leenjisaa ture eebbisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaatti yeroo dheeraaf humna haaraa leenjii siyaasaatiif fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture eebbisuu beeksisee jira. Kibba Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humna haaraa yeroo dheeraaf barnoota siyaasatii fi akkasumas barnoota loltummaa kennaafii ture ga'umsaan xumursiisuudhaan sirna ho'aan eebbisee sagantaa sirna eebbaa boodas waadaa galchuudhaan dirqama itti aanuuf bobbaasuu beeksisee jira. Oduu gama biraatiin humnoonni mootummaa guutuu Oromiyaa keessatti miidhaan namoota nagaa irratti geessisaa jiran cimee itti fufee jira. Waraanni mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti bobbaafaman namoota nagaa irratti badii tokko malee namoota nagaa irratti miidhaan raawwataa jiran hammaatee jira. Hammaatu akkasumas miidhaa hammeenyaa kanas viidiyoodhaan waraabanii gadi dhiisuun uummata akka hamileen cabu taasisuun itti fufee jira. Kun duula itti yaadame qorqalbii uummata Oromoo cabsuu fi uummata Oromoo ittiin sodaachisuuf namoota nagaa badii tokko malee dararaa hamaa irratti raawwatamu jedhamee jira. Oduu biyya alaatiin haalli nageenya baha giddu galeessaa rakkoo hamaa keessa galuun gabaafamee jira.
gara marii nagaatti dhufuun nagaa buusuu caalaa wal dura dhaabbannaan Ameerikaatii fi Iraan akkaan cimuudhaan yaaddoo naannichaa bira dabruudhaan akkuma addunyaattis yaaddoo hamaa ta'ee jira. Mariin marsaa lammaffaa ni gaggeeffama jedhamee eeggamus kan hin gaggeeffame ta'uun isaa beekamee jira. Iraan marii marsaa lammaffaatiif qophii kan hin taane ta'uu beeksiftee jirti. Hoogganaa jila marii araara Ameerikaa kan ture itti aanaan pirezidaant Doonaald Tiraamp J.D. Vaansis marii nageenyaa marsaa itti aanuuf Paakistaan keessatti gaggeeffamuuf jila marii kan hin hoogganne ta'uu pirezidaant Doonaald Tiraamp beeksisee jira. Kunis rakkoo nageenyatiin wal qabsiisuun ibsee jira. Gama biraatiin hidhattoonni Huutii Yemen hulaa Baabu Almandab ni cufna jedhanii jiru. Kana booda dooniin hulaa kanarraan darbuun hin jiru jechuudhaan beeksisanii jiru. Kun immoo pirezidaant Doonaald Tiraamp akkaan aarsuun dhagahamee jira yookaan dallansiisuun dhagahamee jira. Hidhattoonni Huutii akka jedhanitti pirezidaant Doonaald Tiraamp marii araaratiif gufuu ni ta'a taanaan nutis hulaa kana ni cufna eenyullee yoo ta'e nun bansiisu jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Ibsa Huutii kana immoo NBS gabaasee jira. Iraan hulaa Hormuz dheengadda banaa taasiftee ture. Kaleessa immoo deebiftee cuftee jirti. Deebiftee cufuufis akka sababaatti kan dhiyeeffatte Ameerikaan buufataalee hulaa galaanaa Iraan irratti uggura keettee turte kaasuu waan diddeef jettee jirti. Erga Iraan hulaa Hormuz deebiftee cuftee booda Ameerikaanis ajaja cimaa humni waraana Ameerikaa tarkaanfii akka fudhatu dabarsitee jirti yookaan labsitee jirti. Ajajni dabrees humni waraana Ameerikaa dooniidhaan Iraan kan daldalas ta'e kan waraana akkasumas dooniiwwan biyyoota michuu Iraan ta'an irratti tarkaanfii akka fudhatani. Tarkaanfiin kunis kan fudhatamu bishaan addunyaa kana guutuu irratti bakkoota argamanitti akka haleelaman kan labsamedha. Iraanis labsii kanaaf yookaan ajaja kanaaf deebii kennitee jirti. Ameerikaan labsa kana yookaan ajaja kana hojiitti hiitee dooniidhaan Iraan irratti haleellaa ni raawwatte yoo ta'u taate haleellaa raawwatamuuf dachaa taasisee anis ni haleela yookaan haleellaa ni raawwadha jettee jirti. Tarkaanfiin Ameerikaan akka raawwatamu ajaja dabarsite kun akka addunyaatti lola bal'aa naannawa bira dabree akka addunyaatti yaaddoo ta'u jedhamee jira. Ibsa Iraan kennite kanaafis pirezidaant Doonaald Tiraamp Iraan tasuma nu sodaachisuu hin dandeettu jechuudhaan deebii kennee jira. Gama biraatiin pirezidaant Doonaald Tiraamp ibsa kennee jira. Ibsa amma kenneen Ameerikaan Iraaniif waliigaltee haqa qabeessaa fi akkasumas sababa qabu dhiyeessiteefii jirti. Iraan garuu waliigaltee kana hin fudhattu. Waliigaltee kana fudhatuu baannaan immoo Ameerikaan bu'uuraalee misooma isii irratti kan madda anniisaa elektiriikii akkasumas kan biroo irratti biqichoota biyyattiin qabdu dabalatee haleeluudhaan ni barbadeessa jettee jirti. Kana booda gara laafina waan jedhamu hin jiru jechuun akeekkachiisee jira. Miidiyaaleen tokko tokko doorsifni Ameerikaa kun Iraan dirqamtee waliigaltee akka fudhattu taasisuu fi Iraan irratti dhiibbaa uumuuf kan jedhan yoo ta'u, Iraanis doorsisaa fi sodaachisa Ameerikaatiif harka kan hin kenninee fi kan hin jilbiiffanne ta'uu beeksiftee jirti. Oduun itti aanu Israa'el haleellaa Libaanos irratti raawwataa turteen gandoota fi magaalota hedduu diigdee jirti. Gamoowwan hedduu gandoota yookaan manneen hedduu diigdee jirti. Ammas waliigalteen dhukaasa dhaabu guyyaa 10 taasifamus humnoonni waraana Israa'el Libaanosin keessaa hin baane. Israa'el gandoota fi magaalota Libaanos maaliif diigdi kan jedhuuf mee akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Magaalotaa fi gandoonni kib Libanos jiran Israa'eliin diigamaa akka jiran suuraan saatalaayitii fi viidiyoon BBC'n argatee in mul'isa. Bitoota Islaamirraa kaasee gamoowwan 1400 ol barbadaa'u BBC'n suuraa fi viidiyoo xiinxaluun erga'e. Bitootes 22 ministeerri ittisa Israa'el Katz fakkeen yookiin moodelii Gaazaa irratti hundaa'uun loltoonni isaanii manneen Libanos kan Israa'el daangessan saffisaan akka diigan ajaje. Ajaj kan irra kaa'uun loltoonni Israa'el achi bobbaafamanii manneen hedduu diigaa jiru. Fakkeenyaaf mee magaala kana laallu. Magaalaan kuniin Xaayiba jedhama. Xaayibaan kuniin kib Libanositti argama. Guraandhala 28 magaalli kuniin kan fakkaata. Akkuma argitan manneen hundi jiru, wanni tuqamen jiru. Guyyaa 13 keessatti ammoo jireenyi magaala kanaa guutuutti jijjiirama. Haleela qilleensaa fi opereeshinii lafoo Israa'el geggeessaa turteeni magaalli kun amma kan fakkaata. Kuniin Ebel 11 hundi diigamee magaalli kuniin duwwaa hafe. Masjid dabalatee manneen 400 ol diigamanii lafti qullaafti. Magaalli biraa kan Ayin al-Shaab jedhan magaal kaaba Israa'eliin wal daangessu. Bitoota 3 akkuma argitan kana magaalli ijaaramee namni keessa jiraatu. Ebel 11 ammoo kuno kan fakkaata.
diigamee manni tokkolleen keessa mul'atu. Manneen 460 kan magaalaa keessa turan tokkolleen hin jiran. Ammaatti wanti mul'ataa waan kan lamaan. Kunin konkolaataa yookiin eskaveetaa konkolaataa laf qotuu fi kun ammoo konkolaataa waraana Israa'el. Magaalonni biraa kakkan kunin Deir Seriyaan kun hundinuu magaalaa kibba Libaanoositti argaman. Kunin Bitootessa 3 Ebil 12 ammoo kan fakkaata. Kunin Guraandhala 28 magaalaa Qiyaam kan fakkaatu ture. Am diigamee lafti duwwaa. Kunin magaala Naquuraa. Naquurani magaala qarqara galaanaatti argamu. Haleellaa Israa'eliin manneen qofa doon taane wajirii dhaabbata mootummaa gamtoomanii kibba Libaanoositti argamu irratti miidhaan ga'ee ture. Akka raagaan saatalaayitii argisiisutti torbaanota dabran keessatti manneen 100 magaala Naquuraa keessatti diigaman. Akkuma argitan kana magaalli Naquuraa kun kana magaala qarqara galaanaa irratti argamu. Bitootessa 3 akkas jira. Ebil 11 ammoo kuno lafti daaraa. Magaalota kan qofaa miti. Yoo diqqaate magaalotaa fi gandoota daangaa jiran torba keessatti waanuma wal fakkaataa ta'e diiguu qofa doon taane Israa'el haleellaa qilleensa guyyaa waan raawwatuu fi miidhaan kana ol ta'uu danda'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qaban kan hanga ammaa kan hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagaatti nu tura.